بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين كن درسي كي تجويداتي درسي دبرت كيستي خبر النيجورا قبي جو في الرابات وفي القسمة قبي لاغا كيسابات برن قبي جو في قسمة قبي لاغا برن يجو قبين جو في باتو qubee maddii sadeen sanii jenna. Alifii fi yaa'ii waawii jechuudha. Qubeen laagaadhaa baatu immoo qubee jaha jenna. Suni hamzaa, haa, akkasuma ayn, akkasuma haa, akkasuma ghayn, akkasuma hoo. Kana bakka isaan irra barannee dabarsine jechuudha. Har'a inshaa Allahu ta'ala ahruful lisaan qubee arraba irraa baatu baranna jechuudha. Hanga rabbiin wal hafisee inshaa Allahu ta'ala. Sanirraa qubee hoggaa jalaa keessaa dhufnee gubbaa boo gara afaanitti deemu gara hidhiitti achi boo jirra waan ta'eef afaanitti jechuudha. Amma arrabarra jira jechuudha. Sanirraa qubeen tokkoffaan arrabarraa baatu makhrajul qoof jennaan. Iddoo qaafiin irraa baatu baranna jechuudha. Qaafiin qoo eessaa baate yoo isin jedhan qaafiin akkuma noolaa mallattoodhaan agarsiisaa jiru kana. قافين إدون شرابات أقصى اللسان مع حنك اللحمي إيه فمان بالله فقو الربات الرا فقو الربات الراباتشين مع الحنك اللحمي إدون شرابات فقو الربات أكسما مع حنك اللحمي حنك أأما أفونيتي وجيتو وقاباتو كنقا kan ishiin silaarratti jettee baatu a'ama afoonii affaa ishiitiin jiru kanaa wajjin baate jechuudha. Aqoo jennee aqoo afaan oromootti qaa jira qaa xiqqoo karaa walakkaa arrabaatti as siqanii jechuudha. Ka arrabaa immoo ka arrabiffaa kuni xiqqoo gadirra fagaatu akka jennu sanirraa aqoo qoo akkasitti baate kunuudha. Gaafa qaafi dubbannu arrabni keenya kunuudha iyyisaa nagarsi. Sagalee wanni kun wanni xiyya mul'isu jechuudha. Sarartuu wayii kana mul'isu kun xiyya bakka sagaleen baatu san jechuudha. Aqoo jenna. Qoo ammallee arrabni keenya namni keenya garuu afaan hidhii walii qabeeti qofa furdifatuu fedha. Arrabni kun dhooqateera jechuudha. Diriiraa miti dhugaa sanii asitti golbateera. Ammallee duubni a'amaa laagaa kun dhiphateera jechuudha. Akkasitti qubeen furditi. Qoo aqoo akkatti irraa dubbannaa jechuudha. Dhugaa qaafi jenna. Malee hidhii minaamin fayyadamuun hin barbaachisu. Haa ka itti aanu qoofii akka dubbannee dabarnee jechuudha. Makhrajul kaaf. Iddoo kaafiin irraa ba'uu baranne inshaallah. Kaafiin eessaa baate? Amma qubee arabaa dirqama kan islaama kharija barachuun gaafa jalqaba tajwiida hukmii tajwiida dabarsanii baranneerra jechuudha. Makharija biyya kun nama hundarraafuu dirqama ta'a jennee baranne. Sanirraa makhrajul kaaf iddoo kaafiin irraa baatu kaafiin eessaa baate? Kaafiin aqsal lisaanii ishiinillee fagoo arrabaa irraa baate.
مع الحنك اللحمي والعظمي أأما أفوني وجين أكسما كالافي وجين يجو لافي في أفون ولك قبطو يجو أكسني متسنما كقافي سني لهما قف لا لا فايك بكيسو كوني غارو تكو لافيس نقبا يجو إشين كافين أجراباتي يجو أك كا أك كا هو أك كسيتي بابنا كنولا mallattoon hin beessa fakkiin isaadhaa kun jechuudha. Xiqqoo qaafii qoof kanarraa jechuudha. As siqeera garaa hidhiitti jechuudha. Kaa ogaa jennu walakkaa arrabaa gookee xiqquma tokko. Ak kaa ak keessatti baafnaa jechuudha. Kun afaan Oromootti ni jira. Iddoo nama dhibu. Kaamma itti aanu ayyee makharjul jiim. Iddoo jiimii irraa baatu baranna. Jiimiin eessaa baati? Jiimiin iddoon irraa baatu iddoon ishiin irratti jettee baatu jechuudha. من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى iddoon ishiin irraa baatu walakkaa arrabaa irraahi akkasuma walakkaa hanaka oliitii wajjin jechuudha. Hoggaa arraba ol kaafne jechuudha. Ji ajje jaa ajje hoggaa jennu walakkaa arrabaa walakkaa a'amaa tuquu jirra jechuudha. Jaa ajje jaa juu ajje gaafa jennu jechuudha. Maal jennaan sagalee teessan laala. Bookee biratti hoggaa dubbattan sagaleen gadi dhuftee wirtuu san irraa dhofteeti walakkaa arrabaa kana dhofte jechuudha. Aj qabamtee achitti aj hoggaa sukuna goota siniif gala akka ishiin achii ba'uu jirtu jechuudha. Aje aj qaba hoggaa walakkaa arrabaa soddotte jechuudha. A'amaa sanii wajjin. Haaya akkasitti jiimiin illee achirraa baati. Kan itti aanu amma makhrajul shiin iddoo shiinii irraa baatu. Shiiniin eessaa baati? Min wasat illisaanii walakkaa arrabaa irraa baati. مع وسط الحنك الأعلى أأما ولكا أأما أوليتي وجه يجو وقادوا بن أش شا شو أش إشين له أكما توقف باتي يجو بكما جيمي رابط باتي قرو أأما سن برتي تكو ساقامن ساقب يجو كشيني تلا كجيمي نمو قتين ودي متاني رجو غراغرمان ساني كسو كتيانو مخرج الياء الدوياء رابط غير المادية كمده تيني يا مد تيني سبب من وسط اللسان ولا كرب الرابات جابان كتابة ما وسط الحنك الأعلى أأما ولا كا أأما وليتي وجين يجو اللهم شينين أمو تكو ساقمت ياين أمو هدو ساقمت يجو فكين يفجو جيمي سير أولمو وتقدم سبب التفريق بينها وبين الياء المادية سيف دربي راجع سببني سند دبهني يدو ياء مادية في يدو ياء مادين تاني صفحة سقالت مجراتي سي دربي راجع شرق إلى اللدوجة أستواني سيدبنا قبل هايا ياء نكتباتي ياء كمادين تاني كمادي تاتمو جو في بات كمادين تاني كتباتي يجون ولا كربات كان أمو قبيتنا سدين كولين نقبو جيش جيش جوجو جيش 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 جيمي شيني يا لا جيم يا شيني جو جيش قبل جيش قبل قبي جيش جيش جو هو اللي نقبل كده مقارنة بين مخارج
الجيم والشين والياء غير المادية والبرا قبول لا لاجئ وقا جيمي في شيني في يائن كمدي يائن مدين تنيس نقابات والبرا قبل قال الله فكين ولا فكي دافج مكة كايرا بان كتابة مخرج الجيم جا جيم نقابات لا تيا كان لا هدو والمتني رجو ولا كان الربا كن ولا كا أما قبها رتي هدو متني أج وقاين أج جا جا أج وقاين قتم جدد إكو متفا ونمت رافون جر أج قوميراو غافا شيني دبن مو إكو سنقدت انبنمت له شين أش شا شو أش وقاين arrabni keenyaa fi aamni keenya xiqqoo gargarsaa qaban wal biraan qaqqaban. Makhraj yaa غير المادية yaa illee ka maddiin ta'in ammoo yaa yuu ay gaafa jennu xiqqoo shinii gaditti hafsisunu gara aamaa kana jechuudha. Arrabni sirriitti olii hin maxxanu karaa aamaa gubbaatti. Yaa yuu ay jenna jechuudha. Akkasitti akkatti adda baafannaa jechuudha. Jiimii fi yaa'i shiniin makharii isaanii akka bakka tokko ba'an ta'uu beeki. Asumarraa sirriitti qabadhu hafazii lamuu sirriitti beeki jechuudha. Haa katti aanu makharyu doodi kana dubbiin afaan oromoos hin jirru namni hedduun doodii kanatti shaggaramu jechuudha. Hundi keenya makharyu doodi iddoo doodiin irraa baatu doodi kan jennu. Doodiin eessaa baatii yoo isin jedhan akkuma dabarsinee turre gaa arrabni kun cinaa lama qaba jenne moggaa lama ka amma akkasuma hirkee lakkoonnee jirru hirkee wani lakkoonnees akkasuma arrabas wani lakkoonneef akkasitti fayyadamuudhaaf jechuudha. Haaya doodiin bakka irraa baatu haaffata lisaanii moggaa arraba irraa baati maca maa yujaawiruhaa waan ishiitti wahiiloon wajjin min al-adraas al-culyaa a'oolee gama oliitti wajjin jechuudha. A'oolee gama olirraa waan ishii wajjin waahiluma wajjin baatii ija doodiin jechuudha. Egalee malee bakka silaa kunoo xiyya laala bakkee sagaleen kun amma sagaleen irraa baatu cinaa arrabaa kanadha. Cinaan kun bakka arrabni oggaa dubbannu doodii jechuudha. Arrabni keenya as tuqala bakka sagalee kana. Adoo adoo jenna. آية منطقة التلامس من غير ضغط bakkeen maatanii keelloo laasa keelloon tun jechuun iddoo tuqiinsaati arrabni tuqu jechuudha. Osoo irratti hin dubbatan osoo irratti humna irratti gootee hin dubbanne jechuudha. Bakka hin dubbanneen jechuudha. Nama tuxa malee bakka hin dubbanneen. Bakkeen dubbantuun manxiqatu الضغط والاتكاء bakkeen ammoo gurraachawaan kun jechuudha maal jettanii bakkeen amma a'oo keenya sadeen gamaa gamanaa jiru kan maal jettanii maqaan isaadha gurraacha kan bakkeen kun jechuudha bakka ishiin irraa baatu manxiqa daqti wal intikaa bakki ishiin irratti ejjettee irraa baatu jechuudha irratti dubbatamu humni ishiidhaa sun irratti ejjettee arraa baatu jechuudha doodiin bakkeen arraa baatuun gamni fuulduraa sun jechuudha kunuma tuxxi malee bakka irratti ejjetanii baasanii miti jechuudha. Arrabni nuti qola. Fakkeenyaaf amma nu fideera.
الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان إدو شتي تشغله إسا جتشفت ضادي يوغا دبتو من حافتي اللسان شينا مقا الربا كيتي يجو أدنى الحافة جا أدنى حافة شينا لمان الربات غرا فيت أدرات كجير شينا لمان شيت غرا فردورا غرا هيدي كستي يجوشين أمو أقصى الحافة جا فقو cinaa lamaan moggaa lamaan jechuudha. Cinaa moggaa fagoo isaati. Fakkeenya magariisi kun jechuudha. Maantoqa talaamis gama baasee bakkeen silaa keelloo tuni iddoon keelloo arrabaa tun jechuudha. Bakkaa tuquudhaati. Numa tuxxi malee irraan baastu jechuudha. Achirraa du'aadii. Maantoqa dhaqxi wal ittikaa intikaa. Iddoo irratti dubbii fi akkasuma irratti dubbattee irratti jechiiftee dubbattee baatu jechuudha. Bakkeen kun bakkeen magariisa kun magariisa hunda qabatti haffaa kan lamaan arrabni kan kee akkasitti bakka lamaan kanaa cinaa lamaan kanaa baasaa jechuudha. Du'aadii kan abbaa dubbatu akkam godhee abboo abboo boo malee addoo hin jennu addoo waladdoo walliin jennu guddaan keenya akkasitti baasa waladdoo walliin hidhii wajjin faa fayyadamuudhaan bara achi qabuudhaan ifaa waladdoo walliin kaan waladdoo akkasi godhuufaa iddoo keenya irraa argama. Boadiin qulqulluun jechuudha bakka kanaa baatii jechuudha. Bakka amma nu agarsiisan abbaan kitaabaa. Akkasitti boadis barannee jechuudha. Asii achi boadii hin beeku, ani asirraa hin beeku, akkaatti jedhamtu hin beeku. Anna dhibaa kana gaa irratti leenjii godhu akkuma abbaan kitaaba nashi imaamul aljazariin dubbatan jechuu jalqaba irratti leenjii godhu qofa jechuudha. Baada barannee iddoo isaa barannee leenjii raggoonnee tolfachuu qofa nurraa eeggamaa jira. Inshaallah darsiin dheerataa. Wanni barannee har'a inshaallah qubee meeqa baranne? Makhaarija meeqa baranne? Makhaarija aya qaafiin irraa baatu barannee qaafii barannee kaaf barannee jiimii fi yaa ishiin barannee qubee meeqa baranne? Shanii ja'a jechuudha. Qubee ja'a baranne qubee ja'a bakka irraa baatu baranne jechuudha. Ka halqii ja'a kun ja'a qubee 12 barannee yaa'ii ijoo fi qubee 3 baranne haaya kana hundaa jechuudha hojiidhaan bakka ishiin irraa baatu hunda irratti hojjechuu qabna. Rabbiin nu milkeessu hunda keenyaa jechuudha nama akka quraan bu'etti qara'ee itti milkaa'u rabbiin haa taasisu. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.